Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota MW bakka jirtanitti nageenyi jaalalli keenya sinaadha qabsinin jecha kun qophii addaati. Ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan qophii simbiraan gaajirudha. Armaan dura guyyoota muraasaan dura simannaa ustaazota keenya irratti fuulleeffachuudhaan Ramadaana bara 2023 sababeeffachuudhaan godina Baalee Roobee magaalaa Roobeetti istaadiyoomii seenaa qabeessa madda walaabuu irratti qophiin addaa qophaa'ee ture. Qophii kanarra wabeeffachuudhaan waan Brangen qaba ani kan isin wajjin turu falmata rooroti turtii gaarii isin jenna. Iyyanka akkuma beekamu godina Baalee magaalaa Roobee handhuura magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 430 irratti fagaamtee gara kibba baatti argamti. Magaalaan tun waajjira keessaa tajaajila hawaasummaa kanneen ta'an kan akka manneen barnoota yoo xinnaati mana barumsa sadarkaa tokkoffaa hedduu kan of keessaa qabdudha. Mana barumsa madda walaabuu Dilbatigil jechuudhaan sirnoota darban keessatti kan waamamaa ture yookaan moggaafame yeroo ammaa kana madda walaabuu jedhamuudhaan kan beekamu. Mana barumsa Zeebbalaa barumsa Zeebbalaa kan keessaa yoo gara dhiyaarratti argamu magaalaa Roobee irraa gara dhiyaatti kan argamudha. Itti aansuudhaan mana barumsa keessaa yoo moodeelii jedhamuudhaan sirnoota darban keessa waamamaa ture yeroo Dr. Artist Alii Birraa gara biyya abbaa isaatti galee kan maqaa Dr. Alii Birraa argate mana barumsa sadarkaa tokkoffaa. Haaluma kanaan immootu mana barumsa sadarkaa tokkoffaa kan ta'an mana barumsa Kiibxatee yookaan immootu yeroo ammaa kanatti maqaa addaatiin kan yaamamaa jiruu fi akkasuma immoo manneen barnoota kan akka mana barumsa Gaalama akkasuma immoo isaan hedduun kan jiran jechaadha. Yeroo ammaa kanatti mana barumsa Jeneraal Waaqoo guutuu dabalatee manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa hedduminaan kan keessatti argamanidha. Haaluma kanaanis manneen barnoota sadarkaa lammaffaa hedduun lakkoofsaan lama kan caalan kan keessatti argamanii fi manneen barnoota dhuunfaas hedduminaan kan keessatti argamanidha. Tajaajila hawaasummaa yoo jennu barnoonni murteessaa waan ta'eef barumsa irratti xiyyeeffachuun isin biraan gahaa jirra. Haaluma kanaan immoo kolleejiilee ciccimoo akka Oromiyaatti qaban kolleejii barsiisota Roobeedha. Barattoota hedduu barsiisee barsiisota hedduu oomishuudhaan beekamtummaa guddaa qabuu fi lafa bal'ina guddaa qabu irratti kan ijaarame kolleejii barsiisota Roobee. Haaluma kanaan yuunivarsiitii maqaa guddaa qabu seenaa guddaa qabu madda walaabuu yuunivarsiitii kallattiidhaan magaalaa Roobeetti argama. Keessaa magaalaa irraa fageenya muraasa irratti kan argamuu fi iskuweer kiiloomeetira yookaan immoo lafa hektaaraa 100 olitti tilmaamuu irratti kan qubatee argamu lafa diriiraa irratti jechaadha yuunivarsiitii madda walaabuu. Akkuma beekamu maqaa yuunivarsiitii madda walaabuu kun kan moggaafame seenaa guddaa qaba. Akkuma beekamu lafa seenaa guddaa qabuu fi seenaa qabsoo Oromoo keessa maqaa guddaa qabu yuunivarsiitii madda walaabuu maqaa isaa moggaafatee jira. Manni barumsaa sadarkaa tokkoffaas mana barumsa madda walaabuu kan jedhamu jira. Kanaan wal qabatee akkasuma immoo yoo xiqqaate waa sadii maqaa madda walaabuutiin moggaafamanii jiranii mana barumsa madda walaabuu istaadiyoomii madda walaabuu fi yuunivarsiitii madda walaabuu kunniin moggaafama maqaa madda walaabuuti. Kuni kan mul'isu godina san keessatti maqaa madda walaabuu jedhu kun kireeditii guddaa qabaachuu isaa seenaa guddaa qabaachuu isaa duudhaa sabichaa wajjin seenaa sabichaa wajjin godina isaa wajjin yoo ilaalamu maqaa madda walaabuu dorgomaa tokkollee akka hin qabne kan mul'isudha. Walumaa galatti kan jechuun barbaanne sagantaan taamsaasa kallattii keenyaatti ni deebina. Beeksisa kana erga beeksifneen boodatti immoo turtii muraasaan booda walitti deebinaa turtii gaarii isiniin jenna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiraatota magaalaa Roobee naannawa ishee hundumaa sagantaa qophii addaa akka godina Baalee magaalaa Roobee naannawa ishee yeroo jalqabaaf kan qophaa'e seenaa addaa urgaan Ramadaanaa jedhu Ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan qophiin addaa qophaa'ee jira. Qophii addaa kanarratti maarree dargaggoonni fi manguddoonni hawwonni fi hayyoonni kallattiidhaan irratti argamuudhaan akka irraa qoodamtan yaamichisni goona. Qophiin kun urgaa Ramadaanaa jechuudhaan Ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan qophii qophaa'edha. Sagantaa bareedaa mata duree urgaa Ramadaanaa jedhu kan qophaa'e namni hundi irraa nafina ergaa keenyadha. Guyyaa 17 bara 2010 bitootessadha. Marreega urgaan Ramadaanaa kun kan ittiin qophaa'e giddugala galma abbaa gadaa marfata Jeneraal Waaqoo guutuu gara dhiyaatti yoo garagaltan fageenya meetira 200 kan hin caalle irratti argatan. Qophii ajaa'ibsiisoo Ramadaana bara 2023 sababeeffachuudhaan godina Baalee magaalaa Roobee irratti kan qophaa'e yeroo jalqabaatiif
urgaa ramadaana bitootessa kudhan ji'a torba bara 2015 godina Baalee magaalaa Roobee galma abbaa gadaa marfata jeneraal Waaqoo guutuu gama dhiyaa irratti kallattiidhaan argatan marregaa qophiilee akkasii ennaa gara madda walaabuu miidiyaatiin gurra keessan isin bu'u gammachuu guddaa wajjin haaluma kanaan guyyaa addaa seenaa galma abbaa gadaa keessatti dargaggoonni kan keessatti hirmaatanii keessatti of ilaalan ga'umsa gaarii kan keessatti mul'ifatan sagantaan eebbaas kallattiilee adda addaatiin keessatti kan dabalamanidha. Qophiileen ajaa'ibsiisoon ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan urgaa ramadaana kan galma abbaa gadaatti guyyaa sa'aatii 7 cinatti kan qophaa'udha. Ramadaana bara 2023 baga isiniin ga'e jechuudhaan urgaa ramadaana kutaa tokkoffaa kan kallattiidhaan irraa qoodamtan ta'uu isin beeksifna. Urgaa ramadaana bitootessa kudhan ji'a torba bara 2015 godina Baalee magaalaa Roobee marfata jeneraal Waaqoo guutuu gama dhiyaatti argame irratti gorraan kallattiidhaan galmi abbaa gadaa ni mul'ata. Eeyyangaa akkuma beessa raawwachaa turtanitti ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan urgaa ramadaanaa kan jedhu qophiin addaa qophaa'ee jira. Qophiin addaa kunis magaalaa Roobee galma abbaa gadaatti kallattiidhaan kan darbu ta'a. Baga ittiin isiniin ga'e jechuun barbaada. Sagantaa keenyatti ennaa deebinu akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kanatti istaadiyoomii madda walaabuutti qophiin addaa qophaa'ee ture. Qophii kanarrattis aalimman gurguddoon ustaazonni munaashidoonni gurguddoon kan irratti argaman keessaa iyyuu ustaaz keenya Raayyaa Abbaa Mancaa akkasuma ibsaa san biyya Suudaan Arabiyaa turtii ji'a tokkoon boodatti kallattiidhaan gara biyya abbaa isaatti kan deebi'e kan keessatti argame keessaa iyyuu Raayyaa Abbaa Mancaa waa'ee godina Baalee ilaalchisee waa'ee dubbachaa ture. Waggoota 1,000 duratti masgiida mataa isaanii kan qabanii fi biyyuma Itoophiyaa jedhamu kana keessaa iyyuu masgiida cimaa kan qabdu godina kana turte. Akkasuma immoo dippiloomaasii adda addaa dalaguudhaan jibrii gurguruudhaan gara biyya alaatti kan ergaa turan keessaa Baalee fakkeenyummaan eeranii jiran kanneen akka aanaa agaarfaa bulchiinsa gandaa agaarfaa gaasaraa fi isaan biroos fakkeenya kaasuudhaan waa hedduu dubbachaa turanii dhugaa dubbachuuf qophiin kun qophii ajaa'ibsiisaadha. Viidiyoo kanarraa waa hedduu argaa jirtanii hawaasnis akka malee ba'uudhaan istaadiyoomiin madda walaabuudha yoo xinnaatti nama 40 ol qabatee dhamee kan eeggamaa ture hedduun isaa akka malee guutuudhaan akkasuma immoo ustaazonni gurguddoon ergaalee gurguddoo irra dabarfachaa kan turanii fi sagantaa ajaa'ibsiisoo kan keessa dabarsaa turan akka ta'e odeessi adda addaan raggaasa. Warroonni gara madda walaabuutiin hordofaa jirtan hundi keessanuu ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jechaa sagantaan tamsaas kallattii keenya akkuma viidiyoo irraa argaa jirtan kanatti waa'ee madda walaabuu irratti osoo hin taane istaadiyoomii seena qabeessa madda walaabuu irraa qophii simannaa ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan kan qophaa'e ustaazonni keenya kan akka Kaamil Shamsuu, ustaaz Raayyaa Abbaa Mancaa, kan akka ustaaz keenya sheeka keenya beekamaa fi jaalatamaa ustaaz Ibsaasanii fi hangafoonni ustaazota umriin isaanii gurguddootaan ergaalee gurguddaa kan keessa dabarsaa turanidha. Qophii ajaa'ibsiisoo istaadiyoomii madda walaabuuti. Marigaa warra nu daawwachaa jirtan ulfaadhaa isiniin jechaa sagantaan keenya akkuma itti fufaa turtii gaarii isiniin jenna. Wantoonni nama ajaa'ibsiisan keessaa dargaggoonni hedduun qophii kanarratti hirmaatanii jiranii yaaddonni gurguddoon darbanii jiranii ergaaleen gurguddoon darbanii jiranii keessaa iyyuu seenaaleen gurguddoon darbee jira. Seenaa kaleessa Baalee qabduu fi kanarra qabdu bukkee qabni yeroo laallu Raayyaa Abbaa Mancaa gaafii guddaa keessa nu galcha jedhanii jiranii dargaggootaaf ergaalee gurguddoo dabarsanii jiran. Walumaa galatti sagantaan kun wanti irraa hubanne keessaa tokko sagantaan kun sagantaa seena qabeessaa fi sagantaa addaati. Maaliif durduubee kaleessa seenaa Baalee qabdoof duuba deebi'anii yaadachiisanii jiranii dargaggoota hubachiisanii jiranii kanumaan isiniin jechuun barbaanna. Sagantaan kun ammoo sagantaa ajaa'ibsiisoodha. Madda walaabuun ramadaana bara 2023 wabeeffachuudhaan qophiilee adda addaas kallattiidhaan isin biraan geenya. Warroonni armaan dura gara madda walaabuu YouTube chaanaalii keenyaatti maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'a liinkileen keenya kallattiilee adda addaatiin isin kenneerraa nu jajjabeessuu dandeessanii akkasuma gara madda walaabuu broadcasting gara peejii keenyaatiinis nu hordofuu dandeessan gama TikTokiitiin nu hordofuu dandeessan namoonni yaada adda addaa qabdanis kallattii
kallattiidhaan nu ergitan taanaan keessaa yaada keessan ilaalleetiin kallattiidhaan qilleensa oolchuudhaaf yaalla. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Sagantaa keenyarraa asirratti goolabnee jirra. Viidiyoo kana erga ilaaltaniin booda sheer godhuudhaan laayik gochuudhaan yaada keessan koomentiin nu kaa'isiniin jedha. Ani qopheessaa sagantichaa Falmataa Roorrooti. Ramadaana bara 2023 baga isiniin ga'e jechaati sagantaa keenyarraa asumarratti goolabuuf dirqameen jira. Turtii gaarii isiniin jedha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Agartani rabbi kananu isinin jeda hinderesin jeda sille farisinne waan kana tahe ani waan amma isini dabarse kana mana mariizoni baale bakka bu'e ulama isifi kashe sayti rabbi tuwaadu fi fedhe dalaqa rabbi isani haaramu rabbi kajiru agartani umrinu haareeressu rabbi agartani waan nu agarsiise kana akkanumaan fiixanu haa baasu wal qabannee deemne fiixa hin taana wal qabannee haa deemnu guddaan xiqqaa haa beeku xiqqaan guddaa haa beeku shayni darasaa ofii haa beeku jaartiin abbaa warraa haa beeytu qarreen qeerroo haa beeytu kallattii diinumni qabate takkallee xiqqaatu akka isinitti fakkaanne namni diinii qabate idmeeyyuu hin kufu duniyaa fi aakiraaf dalagaa kanaaf jecha ani haganuma irratti sirraa gabaabsa wabillaahi tawfiiq. Sheikh Abdurraafi itti gaafatamaa mana marii muslimtootaa godina Baalee baay'ee isaan galateeffannaa sagantaan keenyatti fufa. Ulamoota isin jaallatan warra fatwaadhaan televezyiinaan yookaan immoo daawwaadhaan jaalattaatiin turtan warra sagaleen isaanii guddina